Ashama harka fuunee ilmaan Oromoo idil addunyaa gubbatti argamtan hundi keessanuu nageenyi kiyya iddoo isin jirtanitti isin haa dhaqqabu jecha an Abdii Xayyib Waaqotii haala yeroo ilaalchisee dhaamsa tattamaa tokko ammaaf qabadhee dhufe. Wantoota miidiyaa gubbarra deemaa jiran ispeeshaalii miidiyoota Habashaa yoo ka hordofaa jiraattan taate wanta hedduu fokkisaatu jira. Wanta dubbachuufuu namatti ulfaatu jechuudha. Aggaammii uummata Oromooti irratti godhamee akkamitti ofirraa deebisuu qabna ka jedhu irratti waan tokkoof lama yaada kaasaa akkasumas ammoo hiriira guddaa Habashoonni idil addunyaa irratti qopheessaa jirantu jira. Hiriirri kun ammoo hiriira mootummaa irratti godhamu osoo hin taane yaalii ajjechaa Jawaar Mohammad ajjeefamuu dhabuutti waan sirri malee muufataniif rakkinoota yeroo hiriirri nagaa Oromiyaa keessatti bahame lubbuu namoota bahanii Jawaar irratti deebisuudhaaf tattaaffitu godhamaa jira. Jawaar nuuf haa hidhamudha. Egaa qabsoon uummata Oromoo bakka irraa kaate qabdi, kaayyoo qabdi. Gaafa qabsoo qeerroon 5,000 ol itti wareegame OPDOtti dabarsinee kenninu waatu jira. Wareegamni kanaa olii hin bahinii namoonni sabboontota ta'an tarii kan akka Lammaa Magarsaa fa'aanti afaan yookaan haasaa gaariidhaan waan uummatatti gadi bahaniif tarii haguma filannoollee yoo kan ceesisan taate itti haa kennamuu jedhameeti. Garuu qabsoon Oromoo galma ga'a. Oromoon nama cunqursuu hin fedhu. Itoophiyaa keessatti mirgi isaa eeggamee fi akkuma saba kamittuu walqixxummaan jiraachuu barbaada. Namallee cunqursuu hin fedhu uummanni Oromoo. Kanaaf tarii mee Itoophiyaa matana jalattiyyuu gaaffin Oromoo yoo deebi'e tuffiin uummanni Oromoo waggoota 100 meeqaaf irra ture tarii walqixxummaan dhufuu hin danda'a. Ilma keenyatu masaraa mootummaa nuuf seenaa jedhuudhaan ispeeshaalii Dooktora Kabajaa Obbo Lammaa Magarsaatiif amaanaan kun dabarfamee kenname. Obbo Lammaa Magarsaa yeroo amaanaa itti kenname kana gadhiisee deemu iddoo uummanni irra kaa'ate akkasumas itti gaafatamummaa uummanni itti kenne Dooktor Abiyyiif dabarsee gaaf duraa uummanni hin dhiisee tarii haalli isaan itti yaadan kun sirrii ta'uu malaa jennee amannee dhifne garuu ija shakkiitiin hordofaa ture uummanni Oromoo akka jiruun jechuudha. Dooktorri Kabajaa Obbo Lammaa Magarsaa osoo xiqqollee hin turin maaliif akka ka'e uummata amaanaa itti kenne amaanaa isaanii kana lafatti gatee gara raayyaa ittisa biyyaa deeme. Iddoon amma Obbo Lammaa Magarsaa irra jiru hoggansi raayyaa ittisa biyyaa akka jedhamu nama siviiliitu hoggana. Aangoo kan harkaa qabu aangoon guddaan kan muummicha ministeeraati. Kun ammoo kan loltoota ajaju namoota itaamaajorii irra jiranii jechuudha. Kanaaf haalli itti qabsoo kanas waan sababa itti OPDOdhaaf dabarsinee kenninetu jira. Kun haala garaa nama nyaatuun galma nuuf hin geenye akka nuti yaadne hin taane masaraa mootummaa keessatti wantoota uummata Oromoo muufachiisa. Wantoota madaa uummata Oromoo sirna uummanni Oromoo waggaa 40 dura ofirraa qabsaa'ee buuse leellisuu wanta garaa nama nyaatu deebilee gaggabaabduu afaan Oromoo afaan federaalaa gochuu gaaffilee Finfinnee gaaffii malallaaftuu tanayyuu nu deebisuu hin dandeenye. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dooktor Abiyyi Ahmad akka inni jedhutti yeroo hedduu gaaffilee Oromoo karaa saayinsaawaa ta'een isiniif deebifnaadha. Karaan saayinsaawaa kun akkami? Nu galaan jiru jechuudha. Saayinsaawwan inni jedhu dhaabbilee Oromoo balleessee ahdaawii yookaan sirna durii sirna nafxanyaa jalatti nu deebisuu yoo ta'e kana itti yoo adeemuuf kakuutattu taate siif hin milkaa'u wareegatu dabala dhaabii jennaan jechuudha kana. Kunis ta'ee kan biraa dhimmi ijoon amma ani irraa haasa'uu barbaadu waa'ee xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad fi akkasumas aggaammii uummata Oromooti irra godhame kana miidiyaalee Habashaa kana yoo hordofu akka jiraattan taate waan fokkata jira. Gumuz irratti liyyuu hayiliin mootummaa naannoo Amaaraa namoota 100 hagam boolla takkatti yeroo awwaalee hin dubbatan Qimaantii fi Agaw yeroo akkasitti
jenusaayidiin irratti geggeeffamu sanyii jaraa balleessuuf wanti meeqa irratti hojjetamu miidiyaan tokkochi hin dubbatu. Garuu Oromiyaa keessatti maaliif siyaasaa hojjechuu barbaadan? Karaa amantiitiin, karaa sabummaatiin uummata Oromoo akka uummataatti nu cabsuu barbaadu. Waan garaa nama nyaatu ammallee muummicha ministeeraa Itiyoophiyaatii fi akkasumas dhaabni aangoo irra jiru ODPs OPDO'n wanni isiin beekuu qabdu. Yeroo uummanni Oromoo Dr. Abiy Ahmad Noobeelii yeroo inni injifate uummanni Oromoo osoo gaaffii meeqa qabu hiriira nagahaa bahee gammachuu isaa ibsachaa ture. Oromoon waanyoo hin qabu. Garuu warri har'a Jawaar Mohammad haa hidhamu, Jawaar haa ajjeefamu jechaa jiran kunniin pitishinii walitti qabaa turan. Noobeeliin Abiyyiif kenname akka irraa fudhatamu hiriira hunda bahan. Yuusii kaayyoon jaraa Oromummaa balleessuudha. Yaa OPDO yaa Dr. Abiyyi waan takka hubadhu. Uummanni Oromoo yeroo atiin Noobeelii injifattee gammachuu isaa waan masaraa mootummaa keessatti adeemaa jiru otumaa argu, otumaa gubatu ilma keenyatu Noobeelii injifate jedhee hiriira nagahaa siif bahee difeendi si gochaa turre miidiyaa hawaasaa gubbattis jechuudha. Including Jawaar Mohammad baga gammaddee siif malaa Noobeeliin kun sin jechaa ture. Kana jechuun ammoo gaaffii hin qabnu miti. Warri kaleessa hundi jara Noobeelii kana fudhachuu hin qabu jedhanii pitishinii yookaan mallattoo walitti sassaabaa turan Noobeelii si harkaa deebisiisuuf har'a ammoo Jawaar ajjeefamuu jechaa jiran. Kun aggaammii Oromummaati yoo hubattanii dhugaa isinitti himna. Kanaaf mootummaan waan kana sirriitti hubachuu qabu. Goolii hin taane keessa akka hin seenne waan hin taane gootanii anamma waan hedduullee diddeelii keessa deemee dubbachuu hin barbaadu. Dhimmi ijoon biraa kan kaasuu fedhu akkuma jalqaba irratti isinii kaasee habashoonni hiriira nagahaa akka addunyaatti gochuuf deeman. Haalli isaan itti adeeman ammoo Jawaar Mohammad haa hidhamudha. Aggaammii hoggansa Oromooti irratti godhamu hundayyuu uummanni Oromoo tokkummaan bahee balaaleffatee jira. OPDO'nis wanni isiin hubachuu qabdu aggaammiin amma deemaa jiru kun eessaa dhufa? Maddi isaa maali? Duuba isaa qorachuu qabdan. Carraa kana wanti isinii kennaa jirruuf tarii ija banattaniif. Yoo cafallaquunis barbaachise warra sirna nafxanyaa leellisu cafallaquudha malee uummata Oromoo fi warra sirna federaalizimii deeggaruu cafallaquu hin dandeettan. Baqsuu hin dandeettan jechuudha. Amma dhaamsi kiyya guddaan hiriirri nagaa akka addunyaatti godhamaa jira. Amma an biyya Jarmanii jiraadha. Akka Jarmaniitti mariin taasifamaa jira. Hiriirri nagaa guddaan tokkos qophaa'uuf deema. Akka yaada kiyyaatti ammoo hiriirri nagaa kun akka addunyaatti Oromoon guyyaa tokkotti osoo bahe yaada jedhu qaba. Hoggantoonni community walqunnamaa waan kana irratti haasawaa mari'adha. Akka addunyaatti guyyaa tokkotti sa'aatii wal fakkaatatti fakkeenyaaf yeroo Ameerikaadha halkanii as nu bira guyyaadha. Garuu wal dhaqqabna. Achi yoo jarri ganama baatee nu asii yoo sa'a booda baane fiit hin godhe jechuudha. Walitti hin galaa. Kanaaf akka addunyaatti Oromoon bahee Jawaar Mohammad Oromoodhaaf eenyu akka ta'e mootummaan Itoophiyaa of sirreessuu akka qabu sirni dulloome deebi'ee akka nutti dhufuu hin qabnee fi dhaadannoolee garaagaraa qabannee bahuudha qabnaadha. Dhaamsi kiyya guddaan. Inni bira uummata Oromoo wanti nuti amma beekuu qabnu aggaammii guddaatu nutti as deemaa jira. Diinni nutti fuulleffatee jira. Warri gorsitoonni muummicha ministeeraa warri akka Izeemaa Birhaanuu Naggaa faanti har'a maal jechaa jiranii Jawaar Mohammad osoo maaliif miidiyaa gubbatti maxxansee maaliif poolisiif hin bilbilinni jedha. Poolisiin isa ajjeesuuf dhufte eenyuuf bilbila? Hoggantoota waraanatti bilbilaa ture Jawaar. Ragaa harkaa qaba Jawaar.
kan miidiyaa gubbatti maxxanfame malee Jawaarillee dubbachaa ture. Maaliif dubbattee jechaa ni jiran? Yaadni isaanii amma yuusi hinduunetti gaddu jiranii jechuudha. Ammallee OPDO'n maanguddoolee biyyaa kan bara wayyaanis uummata Oromoo cunqursaa bahan, kan uummata Oromoo wayyaaniif basaasaa bahan, warruma gaafasii deeggartoota isaanii walitti qabatanii haasofsiisanii harka dhoofsifachuu irraa uummatatti gadi buutanii haasofsiisuu, abbootii gadaa dhugaa wajjin haasa'u. Haga abbaan gadaa Bayyanaa Sanbatoo deeme an abbootii gadaa takkaa gaaffii Oromoo seeran gaafattu argaa hin jiru. Yoo hin argin maybe yoo wanni nana jala dabre jiraate mee isiniyyuu kana himtan ta'a. Amma haalli itti adeemu qabnu tokkummaan cimnee yeroon itti adeemnu amma jechuu barbaada. Galatooma ulfaadha.